Seenaa haadha manaa hamtuu. Gariin ifa abdataa si maleen qabu. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa qopheessuuf qindeessuun hanga xumuraatti isin waliin kanan turu anis gammachiis tashoomedha. Addunyaan kun wanta baay'ee namatti toltu keessaa tokko har'a namni dhabe boru argachuu ni danda'a. Kaleessa immoo qabaatee kan ture har'a argachuus dhabuus kan jedhamu jireenya isaa keessa jira. Har'a kan dhabe akkuma dhabetti hiyyummaan dachaa lakkuu akkuma itti taatetti hin hafu. Yoo hojjete abjuu yoo qabaate bakka kanan gaha jedhee yoo karoorfate gahuun milkeessuun isaa kanuma hin oolle. Yoo garuu anoo hiyyeessumadha jedhee harkasaa fi miilla isaa xaxatee halkaniif guyyaa nama kadhachaa ofii ni ciisa yoo ta'e hiyyummaan dachaa itti ta'aa deemti. Marree haadha manaaf abbaa manaa waliin jiraatanii tokkotu jira. Haati manaa fi abbaa manaa kun bultiidhaan gara waggaa 5 waliin jiraataniiru. Bara jireenyaa isaanii keessattis ilma dhiiraa daa'ima tokko ni qabu. Yeroo jalqaba irratti wal fuudhan haati manaanis hojii mataa ishee ni qabde ture. Haa ta'uutii garuu galiin abbaa manaa ishee miindaa isa isheen guyyaa guutuu ooltee argattu dachaa waan ta'eef haati manaa ani achi ooleen maallaqa xiqqoo kana fiduu korra atumti hojjedhu daa'ima keenya seeraan hanguddisaa jedhanii walii galu. Marree abbaa manootaaf haati manaa mana keessaa waan mi'aawu hojjechuu waan mi'aawu tolchuu uffata isaanii qajeelchanii miicuu mana isaanii akka gaariitti qabachuu sirriitti ni jaallatu mitire. Abbaan manaan baay'ee gammadee eeyyeen haa ta'u ofiis sammuu keessaa nan qaba haa ta'uutii garuu kana barattee dhamaatee warri keessi deeggaranii kanaan waan si ga'aniif sitti dubbachuun anatti ulfaateeti jedhee deebisaafi. Akkuma wal fuudhaniin waggaa 2 booda haati manaan hojii dhaabde. Abbaan manaanis jabaatee hojjechaa mootoo jiru qabeenya isaa guutuu qabsiisee hojii haaraa biyya sana keessa hin jirre jalqabuudhaaf baankii irraa maallaqa guddaa ni liqeeffata. Haa ta'uutii garuu hojiimti argannee ittiin sochoonu kun akka rabbi yaadetti malee akka nuti yaannitti mitire. Yeroo baatii 2 hin guunne keessatti maallaqni liqeeffatee bu'aa tokkollee otoo harkaa hin argatiin harkaa dhume. Baankiidhaafis wanta kanfalu dhabe. Egaa manni isaa qabeenyi isaa guutuun qabsiifameera mitire. Baatii 2-3 hiriyoota isaarraa liqeeffatee baankiidhaaf bakka buusu yaalus haa ta'uutii garuu idaan irra jiru nama harka qullaatti hafeef abjooteeyyuu kanfaluu hin danda'u. Maarreegaa namni kuni qoromsatti kan gale kana gidduutti haati manaansaa jireenyi kaleessa barte waan na jiruuf jireenyi har'aa fi jireenyi kaleessaa faallaa wanta jalaa ta'eef hiriyoota abbaa manaa ishee warra kaleessaa warra tujaaraatti maxxanuu eegalte. Inumaa abbaa manaadhaan jechoota tokkoon ciguu arrabsuu bira qabdee waa ittaasa'uu jalqabde. Dur hanga lubbuun koo lafa kanarra jirtutti ani jireenya kanaaf amanamaadha kan jettu turte. Har'a garuu bultiin kun yoo jiraates yoo diigames maaltu na miidha? Mee maal kootu miidhamaa? Situ harka duwwaatti hafi malee anoo
barnoota iyyuu baradheeraa kan maatiin koo karaa naa baasaniin qajeelfachuu nan danda'a jettee isatti haasofti. Abbaan manaan haadha manaa isaarratti nama argus jechoota kana dura kaastee hin beekne isatti dubbattus ameen jedhee keessuma isaatti gubata. Muka jigetti qottootu baay'ataa jedhamitiree Oromoon yeroo mammaaku. Abbaan manaan kuni kana ta'e gadi ba'eellee nama waliin haasa'uun baay'ee itti ulfaate. Kaleessa bakka inni jiruu fi har'a bakka inni dhaabbachaa jiru gonkumaa wanta waliin madaalleef reyoonni isaas fuula isaanii irraa galagalchanii Rabbi akka abaluu nama hin godhiin jedhaniis walitti mammaaku. Maarree kanaan otoo jiranii haati manaansaa kanaan booddee si waliin jireenyi na haa ga'u jettee daa'ima qabattee gara warra isheetti galte. Warra isheetti galuu qofa otoo hin taane reyoota isaa warra kaleessaa warra tujaaraadhaaf haadha manaa lammataa taate. Sanuu nama tokko miti. Garaagaraan dhufanii waamanii maallaqa kennanii fi waan garaa isaanii waliin ta'anii deebi'u. Jireenya kana mi'eeffattee abbaan manaan waggaa 2 guutuu baay'ee rakkatee haga wanta nyaatu wanta dhugu dhabuutti erga turee booda maatiinsaa mucaan keenyi hanga du'utti ilaaluu hin qabnu jedhanii mana jireenyaa isaanii qabeenya qaban hunda gurguranii fi hodhu hojii barbaadde hojjedhu jedhanii kennaniifi. Maarree namni kunis nama hojiidha mitiree durayyuu maatiin maallaqa kennanii fi baatii 6 yeroo hin geenye keessatti qabeenya isaas deeffatee qabeenya maatii isaas deebisee kan isa hafe haadha manaasaa qofa ta'e. Haati manaansaa har'a qabeenya godhatteetta yoo fedha kee ta'e si waliin nan jiraadha jettus haa ta'uutii garuu bultii jechuun yoo argatan waliin jiraachuu yoo dhaban immoo walirraa adda bahuu miti. Siin ana miti udaan kooyyuu kanaan booddee sin barbaaddu jedhee ofirraatii deebise. Haati manaansaa durii kun baay'ee kan bareeddu ija nama hedduu keessatti illee kan hawwatamtu. Dhiirri ishee arge otuu duubatti galagaliin ilaaliin kan biran dabarre bocni qaama isheellee adda kan ta'e nama ajaa'ibaa turte. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa ishee irratti kana goote. Jireenyi ishee kanaan hin dhaabbanne. Abbaan manaa ishee inni dhiistee deemte dubartii gara biraa fuudhee jiraachuu erga jalqabee booda qabeenyi kuni walakkaansaa kan kooti jettee mana seeraatti abbaa manaa himatte. Yeroo isheen deemte qabeenyis dhumeera. Daa'ima qofa qabattee kan deemte turte. Seera qabeessaan walirraa waan adda hin baaneef manni murtii qabeenya kana hirachuun mirga isheeti jedhee walakkaatti hiree kennaafi. Yeroo kana ammas abbaan manaan baay'ee qabame. Baay'ee itti dhaga'ame. Haa ta'uutii garuu haati manaansaa qabeenya irraa hiratte kuni ni hiratte malee akka yaaddetti itti jiraachuu hin dandeenye. Guyyaa qabeenya sanarraa nyaachuu jalqabde irraa kaasee dhukkubsattuu taatee harkii fi miilli ishee naaffatee umrii ishee hafte mana fincaaniillee bakkuma ciistutti bobbaate. Qabeenya hirattes dhukkubumatti fixxe. Abbaan manaa ishee garuu jireenyi isaa haaraa ta'ee qabeenyi isaa qabeenya irratti dabalame. Reyoota isaa warra duraa warra haadha manaa isaa jalaa balleessan illee caalee argame. Bakka duraa isaa kan caalutti bakka addaatti deebi'e. Hojiin inni yaalee harkaa fashalaa'es si'a kana dachaa ta'ee galii guddaa argamsiiseefi. Yeroo laaltee fuula ishee kan jijjiirratti galuu bifa kanaan gatii ishee argatte. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan ganama kanaaf siniif qabaddeen dhiyaate kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii nagaatti. Gariin ifa abdataa si malee hin qabu yoo marga naaf laattaa.